raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota 3 wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii 1 eegalee hamma sa'aatii 1 fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa. Uummanni Oromoo osoo nafxanyaan humna afaan qawweetiin biyya isaa Oromiyaa hin weerarin dura tokkummaa jabaatiin sirna gadaa jalatti ijaaramee daangaa isaa kabachiifataa ture. Seenaa lolaa Oromoon taasise keessatti lolli murtii guutoo gaafa Cadii Calanqoo, lolli gaara guuraa yookiin lolli kanniisaa, lolli aanolee, lolli imbaaboo guduruu fi kan kana fakkaatan isaan muraasa. Sagantaa keenya seenaaf seexaa har'aa keessatti seenaa lola murtii guutoo isiniif dhiyeessina. Seenaa lola kanaa gaazexeessaa Abdii Gadaa jedhamutu waggoota 5 dura TV OBS irratti manguddoo Oromoo afran qalloo godina Harargee Ba'aa Aanaa Meettaa keessa jiraatan kan akka Haji Muhammad Jibriil Guutaa Ibsaa fi manguddoota kanneen biroo waliin afgaaffii taasisee turerraa akka raadiyooniif ta'utti mijeessinee fudhanne. Nutis barbaachisummaa ergaa seenaan lola murtii guutoo kun qabuu fi haala amma Oromoon keessa jiruun wal qabsiifnee dhaloota har'aaf daran barnoota guddaa dabarsa jennee waan itti amanneef raadiyoonii Dirree Shaggar irratti dhiyeessuuf filanneerraa nu caqasaa. Bara 1887 weerartoonni nafxanyaa yoo calanqoo gayan kan kaan darbu gootota murtii guutoo gooticha Abbaa Duulaa Bakariin durfamaniin kallacha walitti bahan. Lolaaf wareegama Oromootaa fi weerartoota nafxanyaa gidduutti ta'aa ture kan dhugaa bahu yeroo lola calanqootti gootonni murtii guutoo lola isaan dura iddoo garagaraatti Oromoonni waraana nafxanyaa waliin taasisan irraa akka baratan afoolleettiin waliif dhaamsa dabarsaa turan har'as beekama. Harmallaa harmashanii asheelleen harmallaadhaa way asheen harman qabdu dhaloota moo aanoleedha. Aanolee ati baantu eenyutu ashee fafeesse way warra abbaa sangeetii eenyu yaameetti geesse. Goobanaa daachiitinni yoo deddeemtuu dhageesse deddeemtuu waan dhageenye osoo deemtuu nageesse. Wal lolulleen dur jirti takka sangee sun baasa wal ganulleen dur jirti talma daacee sun baasa jedhaniit tan isaan dura miidhaa aanoleetii fi namoota akka goobanaa darasiidhaan lola daagaa keessatti waliif dhaamaa turan gootonni murtii guutoo. Sila gaafasan warri waliin dhaammatan sun harratti banuu baatanii uummanni keenya silaa hin cabu guyyaa sanillee warra ganee jira keessa karaa bananiifiiti halkan miilikii wajjin wal ta'anii karaa bananiifi malee miilik silaa mi'a ammayyaa kan fedhe silaa fi guyyaa san uummata Oromoo qabsuu hin danda'u ture. Akka seenaarraa dhagayaa jirrutti isaan fuula durarraan odoo hin dhufin hudduu duubarraan gama duubaatiin naannawanii namni tokko warri biyya kana keessa jiru karaa agarsiisuudhaan uummata keenya gama duubaatiin dhufanii uummata keenya bikka tanatti fixan jechuudha. Manni keenya baay'een bikka tanatti wareegame jechuudhatti seenaan hanga gartee gaanuti uummata abbootii teenyarraa barreetti waan kana kan dhageenye jechuudha. Kunis seenaan sirna nafxanyaan Oromoo irratti ta'e kun marti dhugaa ta'uu ragaa ba'a. Gootonni murtii guutoo kanarraa baratanii
Waraanni nafxanyaa tooftaadhaan dadhabnaan waraana murtii guutoo lolaan dura dhaabbachuu dirqame gaafas. Akkuma maqaa isaanii murtii guutonni afran qalloo waraana Minilik irratti falmii jabaa maalummaa gootota Oromoo isaan barsiisu dirree calanqoo irratti agarsiisan. Bakki tuni bakka itti maayyii Oromoon itti cabdu. Lola jabaa toosii godhame. Akka seenaa abbootiin keenya dhageenyetti nama 75,000 bakka tanatti wareegame guyyaa sana. Oromoon fardi guyyaa sana asitti wareegame farda 76,000 kan lola seeni. Fardi bakar waaree ni gale. Lolli guyyaa sanii lola ajaa'ibaa ture. Falmii gaafa saniitiin lubbuu gootota diddaa gabrummaatti calaateen maqaan dirree calanqoo dachaa mogga'e. Calanqoo kun duraadhaan walli isaa lagalaaftoo jawaa bakka kun. Gaafa lolli Oromoodhaa irratti teessanii calanqoo kun amma 3. Gaafa duraa lama tureni gaafa duraa lola san dura 2 tureni. Lammeeffummaa lolli kun asirratti calanqoo lolaa calanqoo caliidhaa jecha irratti booda'an kun. Bakki siidaan yaadannoo amma itti ijaarame kun dirree gootonni Oromoo weerara nafxanyaa harka diddaa seenaa dhiigan itti barreessantu. Gaafa lolli murtii guutoo ka'uu gootichi yoomiyyuu hin dagatamnee fi seenaa lolichaa waliin maqaan isaa yaadatamu abbaa duulaa lola gaafasii kan ture Bakar Waareeti. Dhukkuba garaa godhe gudaama keessan akkuma miidhagsiise. Bakar Waaree goota Oromoo hanga gootummaa isaa hin leellifaminiif goota gaafa biyyaa dhala qaalii kan gaafa calii sana gootota murtii guutoo dursuun lolee lolchiise. Isinitu beeka warra gubate argee warra gabrummaara ifatee wareegee. Bakar Waaree lolchiisaa guyyaa lola calanqoo san nama jabaadha. Lolarra ture nama jabaa nama humna qabu nama beekamaadha. Lola gaafa cittee kan nafxanyaan meeshaa waraanaa ammayyaa yeroo saniitiin lolu gootonni murtii guutoo meeshaa aadaatiin raasan sana lolees lolchiise gooticha abbaa duulaa Bakar Waaree Orfojiloo. Yeroo miilli isaa murame quban qabu ture. Eega cabee fadis dhaqe miila isaa firraa dhabe. Abbaa miilli keemee jedhanii yogaa kana jiru miila isaa gubbaan jiru. Inni gaafa si wareegamne. Hin wareegamne shiboota wareegame malee guyyaa san hin wareegamne. Gootota murtii guutoo falmaa abbaa biyyummaaf ofii cal jedhanii diinas calii baasan keessaa abbaan duulaa murtii guutoo Bakar Waaree gaafas miilli isaa tokko lola keessatti yoo irraa citu otoo miilli isaa citu ofirratti hin barin fardaan qe'eetti deebi'e. Miilli kee hoo jennaan inni reef of arge. Miilla isaa eessatti akka dhabe hin beeku. Akkasiin achi buuteen miila Bakar Waaree Oromoota afran qalloo biratti dubbii maymaakaa ta'ee seenaa gootummaa kanaan duras ta'ee hin beekne. Fuula durattis namni gochuuf hin yaanne dhiigan barreesse. Gootichi Bakar Waaree Orfojiloo. Dura ammoo maal jechaa turre ichi buutee miila Bakar Waaree oggii waan ta'e hin beeknu jechuudha. Oguma ichi buutee miila Bakar Waaree jechuun malee miila isaa dhabame inni immoo hin dhabamne eega inni galee obboleettiin isaa yaa Bakar keenya miilli kee isa kutee oggii jettu miila isaa if harkee jechuudhaan dhagaye. Qabsaa'ota murtii guutoo. Weenniin bareedinuma gogaa isiitiif duuti. Uummanni Oromoo erga gaafa sirni nafxanyaa weerara lafaa fi eenyummaa isaatti dhuftee kaasee wareegama lubbuu ulfaataa jechaa ol ta'u baay'ee dabarse. Uummanni Oromoodhaa uummata jabaa cimaa mootummaa isaa qabaachuu ture. Mootummaa isaaniitiin buruu turan. Garuu Minilik
sababa amantii godhachuudhaan mi'a zamanaa kennanii fi uummata Oromoo irratti duule. Duulli inni duule as qofaa miti. Bakki tun maayyiidha malee akka aanolee fa'aa jiran warri seenaa qabu. Wareegamni kun sababa lafa gabbataa fi leeccalloo hawwataa isaatiif malee namatti dhufe yookiin nama miidhee akka hin taane seenaan wareegamaa darbe marti lafa Oromoo irratti ta'uunsaa ragaa cimaadha. Khantu dhufaa khan khutu itti dhaalmayaa hin jitu. Wareegamni harma harka muraa aanolee fi cilii calanqoo Oromoonni lafa ofii irratti kaffalan fakkeenya seenaan hin daganne. Hayyuun doofawe ijaanis jaame. Qophii kanaan seenaa waggaa 120 har'aa raawwatame. Wareegama qaalii Oromoonni afran qalloo weerartoota nafxanyaa ofirraa qolachuuf taasisan galmee seenaa qabsoo gootota murtii guutoo wareegama cilii calanqoo faana dhoofna. Yakkinis galamee hin dhumu. Calanqoon dirree lolaati. Caliin dhumaatii fi wareegama lubbuu gootota ilmaan Oromoo falmii mirga abbaa biyyummaatiif cala'aniiti. Murtii guutoo gootota Oromoo waraana nafxanyaa qolachuudhaaf lola calanqoo irratti falmatan. Caliin calanqoo dirree qabsoo Oromoonni fincila diddaa gabrummaa weerartoota biyya abbaa weeraruu dhufan waaroo salphinaa itti uwwisanii wareegaman. Erga gaafa nafxanyaan lafa isaa weeraruu itti dhufe irraa jalqabee uummanni Oromoo gootummaan diina isaa dura dhaabbatuun wareegama seenaa qabsoo yeroo dheeraa keessa darbe. Obsanii taa'uunis laalaan hamtu fayyaan jiraachuun akka barruun waa'ee siidaa yaadannoo wareegamtoota calanqoo irratti barraa'e ragga'utti waraanni Minilikii fi Oromoo gara bahaa gidduutti kan jalqabe akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti walakkaa bara 1883tti yeroo dura humni waraana nafxanyaa karaa dhihaatiin lafa Oromoo ituu seenuuf yaaleetti. Obsanii taa'uun sodaamoo arjumma bijaabaa barii ganamu. Lolli duraa kunis kan geggeeffame iddoo Mataa Haraa jedhamutti. Gaafa lolli Mataa Haraa taasifame humni waraana nafxanyaa hedduutu burkutaa'e. Iddoon Mataa Haraa jedhamu kunis maqaa kana kan argate heddumina reeffa achitti walitti harameen mogga'e seenan jedhus jira. Waraanni nafxanyaa dirree lolaa Mataa Haraa irratti mo'atame abdii kutannaa irraa kan ka'e humna biroo dabalachuudhaan bara 1884tti godina Harargee lixaa Bordoddee naannoo Gaara Guuraa jedhamutti weerara garbiroo Oromoota Oromiyaa bahaatti bane. Gaaddisa caayaa. Dirreen lola Gaara Guuraa nafxanyoota weeraraaf gigisaa dhufanii milkii hin turre. Waraana Oromoo ta'ituu Abbaa Duulaa Yaayaa Alii Sireen durfamuun diinni achittis mataa cabe. Yaayaa Alii Siree Abbaa Duulaa waraana Oromoo ta'ituu kan yeroo sanaati. Goota gamnummaa tooftaa lolaatiin injifannoo seenan hin daganne hojjete. Tooftaan lolaa Alii Siree gaafas itti fayyadame. Tuuta kanniisa gaaguraa diinatti dhoosee tooftaa kanaan loltoota gootota ituu deeggaree injifannoon galmeesse seenaa qabsaa'ota Oromoo keessatti dinqisiifannaan yaadatama. Seenaan lola kanniisaa kun afoola Oromoo ta'ituuf umbannaa keessatti har'aan tanas beekama. Jarri waa karaan beeytuu kennumatu deddeemaanii kanniisaan itti duulee Yaayaa Alii Siree faani jechuun hanga yoonaatti afoola hawaasa itti umbannaa keessatti dhugaan kun beekama. Akka barruun waa'ee seenaa calanqoo irratti qophaa'e kun qorataa seenaa Badrii Kabiir wabeeffachuun barreessetti waraanni Minilik yeroo sana meeshaa waraanaa biyya Misiraarraa argatuun yoo weerara dhufu uummanni Oromoo meeshaa waraanaa aadaatiin dura dhaabbataa ture. Uummanni diinni achirraa dhufe meeshaa mi'a agartee ammayyaa kana qabaachaa ture. Uummanni keenya agartee wanni meeshaan inni loluun meeshaa ammayyaa tan ta'in takka takkaan dhawamtu tana uummanni gubbaarraa dhufe sun meeshaa ciccimaa kana
mootummaa biyya alaa akka Ingiliis kana farraa walitti qabatee biyya kana cabsuudhaaf uummata Oromoodhaa cabsuudhaaf itti fayyadamee jechuudha uummata keenya irratti. Waraanni Minilik meeshaa ammayyaa yeroo sanii hidhate uummata Oromoo waraana aadaatiin lolu akka yaada salphaatti injifachuun itti jabaate. Gootonni Oromoo falmaa biyya ofiif ittuu hammaatan. Wareegamnis itti fufe. Wareegama garmalee yeroo sanii afool har'antanas ragaa ba'utu jira. Walda Gabriel Nafxanyaa kan mataa bututtuudhaa nafxanyaan gooftaa jennee shakaraata lubbuudhaa jedhamee darasuun darasamu ammas beekama. Weerarri nafxanyaa Oromiyaa bahatti yoo qajeele san abbaan biyyaa uummanni Oromoo gootummaan dura dhaabbate wareegama ulfaataa qaanqee ta'ee calaqqisu siidaa ta'ee yoomuu jiraatu baay'ee dabarsees darbe. Lolli murtii guutoo kan dubbii miila Bakar Waaree qabsoon dachii seenaa calanqoo caliitti dhiigaan lafa seene kan yoomiyyuu seenaan hin daganne. Kitti beenu guddoo irraa gada geenyu bikki kun wanni calii calanqootti jeef akka namni nama baay'ee dhabar nama biliyoona irra jiru kan asitti dhufe. Amma lafa kana waggaadhatti qoqotte lafee nama akkana waggaa makiinaan qote xiqqoo malee gaafa amma gaa'inni wanna ta'e malee kaa callaa ol kana ol haruu bara. Tololo muka digga murani kawwe jirma soofani murani kawwe jirma soofani. Egaa dhaggeeffattoota keenya seenaa lola murtii guutuu irratti waan qindeessinee asuma irratti raawwanna. Torban qophii biraatiin hanga wal agarrutti nagaan nuuf turaa horaa deebanaa. Tokko garaa kiyyaa diraataani gadoomani afuuftuun tuttuutti mijoomani. Eeboo karaa biilanii darbannaa irratti jabeeffatu darbannaa irratti jabeeffatu. Biyyaaf wareeganii du'anii biyyoo itti uffatu. Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.